Ashamaar kahunee hordoftoota fi kabajamtoota mul'ata Toobii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyo. Deebi'ee dhufee jira. Maaliif deebite moo mul'ata jechuun keessaa hin oolu dhugaa waanuma nama gaddisiisu jechuudha wanni miidiyaa kana gubbaarra deemaa jiru. Akkuma iskiriinii gubbaarratti agartan kana micciirii fi turiina fi abdii jechuudha. Daa'ima duniyaa fuudhanii bakka inni baratu jechuudha mara barumsaatti turiinan jalaa fuutee geessitee jirti dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Erga humna qabaatee abbaa daa'imaa sanii fi haadha daa'imaa sanirratti haara ofii ba'a malee ilmoo tanarratti himatu jechuudha. Mee waan isaan ilmoo tanaan jedhan walumatti ilaallee walitti deemna nama jechuudha. Ijoolleen akkuma qabdu bahuu hiyyaa akkuma qaban isaan qabsoodhaami isaanis qixuma jiraniini mucaa qabanii anu kan wale fayyina kan wale fayyina bo bar ani nama bar ulee yoo tumtees hordoftoota fi kabajamtoota koo dhugaa rabbii eerummaanii daa'ima irratti jechuudha. Kan daa'ima irratti hin agarsiisan yoo danda'an abbaa sanii fi haadha sanii kan walitti galfatanii sanii akka barbaadan godhuu danda'an malee ilmoo kanaa miti jechuudha. Ijoolleen mana nabu bahuu hiyyaa akkuma qaban isaan qabsoodhaami isaanis qixuma jiranii galanni harabbii ijoolleen mana qabanii maaliif haala kanaanii baay'ee ulfaata gara lubbuu walii baasuutti deema waan ta'eef micciiri bakka inni jireenyi isaa kanuma jechuudha. Kan hojjetu balbala maskootii ishii cabsee ba'ee daa'ima ishii jalaa fuudhanii jiran jechuudha. Kan daa'ima ishii jalaa fuudhamu turiinaa fi abdii jedhamu kana jechuudha. Inna daa'imtittiin immoo gootitti wayiitti dhugaa rabbii akkuma haadhaa jechuudha. Jalaa dubbachuu dide jechuudha. Gasaa waan hunda haasan kan harka isaanii ofirraa darbaa baay'ee tokko lolte jechuudha. Daa'imattiin illee dhugaa garuu waan hin taane hojjetanii beekan dhugaa rabbii jechuudha. Keessattuu dubartoonni waan ishiin akkatti maraattuuf hin beeku'anii mee turiinan tuni dura duniyaa fakkaattee turte amma moo itti deebitee daa'ima ishii mana barumsaatii axxee jalaa fuutee jirti. Dhugaa rabbii namni saree ta'ee jira dhaabatatti wal nyaachaa jira waaqayyo bichaanii ga'e jedhee haa kaasu nurraayi. Dhugaa rabbii baay'ee tokko ulfaata jechuudha wanni isaan hojjechaa jiran kuni hin jiraanna jedhanii garuu jireenyi isaanii kan gubbaa kanarra homaayyuu muti kan boruu santu isaaniif caala jechuudha. Gazzabaa jedhanii waan hin taane warratti dubbu raawwachuun isaanii baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Har'aaf itti fakkaate gazzaba kana nyaachuu fi borummoo itti gaafataman jechuudha karra rabbii gubbaarratti jechuudha. Hojiin isaan hojjetan kuni jechuudha. Hojiin kun hojii isaan hojjetan dhugaa baay'ee nama gaddisiisa siniin jedha beekwani.